affeeranii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaalee ollaa jirtan sagantaa kanarratti akka hirmaattan waamichis dhiyaateera. Qophii kana irratti pirezidaantiin hawaasa Oromoo fi miseensa boordii OMN Adde Leelaa Abbaawarii, Daarektarii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Muhammad Abdosh, Ulaalaan muummee OMN Dajanee Guutamaan Profeesar Muhammad Hasan, Dr. Heenok Gabbisaa, Zaak Duubee fi akkasumas keessummoonni biroo ni argamu. Teessoon Deekaal Conference Center 495 North Indian Creek Drive, Clarkston, Georgia. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu ni dandeessu. Kottaan haala yeroo Oromoo fi Oromiyaa irratti waloon hamari'an miidiyaa uummata bal'aa OMN'if tumsa. Koree qindeessituu sagantichaa Atlantaa, Georgia, USA. Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu ijootiin isinitti himaa Annaimaa Umari. Ijoo keenya jalqabaatiin godina Wallagga Lixaa aanaa Beegii ganda gabaa Khamisaatti jimaata dabre gaafa adoolessa 30 bara 2021 waraanni mootummaa badii takka malee dargaggoo Said Sheekh Jamaal hordofaa jaamu ajjeesanii jiraachuu maddeen gabaasanii. Qeerroo Said Sheekh Jamaal aanicha keessatti nama qabsoo ummataa keessatti adda durummaan qooda fudhachaa ture ta'uu kan himan maddeen gaafa bara wayyaanes nama harka duwwaa dhagaa qofaan agaazii dura dhaabbataa turee fi yeroo hedduu hidhamee bahe ta'uu himanii jiru. Ijoo keenyatti aanuun godina Harargee Bahaa aanaa Qarsaatti waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata uumuun yaalii ajjeechaa bulchaa aanaa irratti gaggeessitan jechuun waraanni mootummaa reebicha cimaa jiraattota nagaa irratti raawwachuun gabaafamee jira. Namoota reebicha kanaan miidhaan cimaan irra ga'e kan hospitaala naannichatti wal'aanamaa jiran keessaa kan maqaan isaanii nu dhaqqabe Mustafaa Abdallaa, Xaahaa Ahmad Nuur, Ibsaa Muhammad Ahmadii fi Hamzaa Umar kan jedhamanidha. Oduu keenya birootiin waraanni Tigraay duula waraanaa maqaa haadholii Tigraayin moggaasee gaggeessaa ture injifannoon xumuruu isaa ibsee jira. Waraanni Tigraay lola guyyaa 15f maqaa haadholii Tigraay yookaan additaa Tigraay jedhamuun taasisaa ture injifannoon goolabuu isaa komaandi poostiin waraanaa Tigraay ibsa baaseen beeksiseetiin jira. Oduma walqabateen pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron erga muummee ministeera Abiy Ahmed wajjin dubbatanii booda lolli Tigraay mariin akka furamu waamicha dhiyeessanii jiru. Biyya Saawud Arabiyaa mana hidhaa magaalaa Jiddaa Xariiq al-Kharjii jedhamu keessatti lammiileen Itoophiyaa dubartoonni fi daa'imman lakkoofsaan 600 ol ta'an kanneen iddoo tokkotti hidhamanii jiran qaamota to'atamaniin reebamaa jiraachuu fi mana hidhaarraa baafamanii achi buuteen isaanii dhabamsiifamaa jiraachuu dhalattuun Oromoo mana hidhaa sana keessaa bilbilaan dubbifne takka Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himtee jirti. Guyyaa dheengaddaa jechuunis gaafa adoolessa 30 bara 2021 dhalattuu Oromoo tan taate deessuu guyyaa 15 sammuun ishee tuqamtee achi keessatti uffatuma isheetiin of rarraasuun osoo lubbuun hin bahin gargaarsa warreen wajjin hidhamaniitiin akka hafte gabaafamee jira. Erga lubbuun haftee booda humnoota tikaa mootummaa biyyattiitiin butamuun ishee fi daa'imman isheetis achi buuteen isaanii dhabamuu OMN odeeffatee jira. Ijoo keenya xumuraatiin shakkamtoonni Raashiyaa odeeffannoo abbootii alangaa Ameerikaa olaanoo hatan jechuun miidiyaaleen gabaasanii. Abbootiin alangaa olaanoon US 30 ta'an akkaawuntiin iimeelii waajjira isaanii bara dabre jalaa cabuu qajeelchi haqaa biyyattii beeksisee ture. Haleellaan saayibarii fayyadamtoota sooftiweer Solar Winds kan Ameerikaan ittiin Raashiyaa balaaleffattu kunis haleellaa odeeffannoo isa cimaadhaa jedhamee jira. Tolee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoon ammaaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Babal'inni oduu kanneenii oduu keenya idilee garagaraa keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Gama kiyyaan nagaatti isinii jechaa qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kanneen hafanii wajjin turtii gaarii.
حواس أورمو جورجيا مقالا أتلانتا فيم نانو سجرات تمرا حواس نورمو أتلانتا كوري ديگر سومتا أو أمين نجنتون مقالا أتلانتا تي هاقية تربا بركم لما في دي دميتا كواري بودا ساتي صدير را إيقلاني ساقنتا تمسا أو أمين في مري حواسا قب إساني كبجان إسن أفيراني جرو حواس نورمو مقالا لي أولا جرتن ساقنتا خنرج أكير ماتن وامي جسني